እየደረስ ደሞዝ ወሩ ሲደርስ ያው የምስጠኝ በጭቅጭቅ ነው። እኔ እየተናገር አልሰጠም እያለች ምን እያለች አሁን ደግሞ ዛሬ ምንም ባላደረጉበት ነው በሌሊቱ ያው አካላቴ ሁሉ በጥርስ ሁሉ ቦታ በጥርስ እንደ ጅብ ነው የበላችኝ። ማዳሜ እያገደለች ነው። ለእኔ ድምፅ ሆኑልኝ። እኔ የመጣሁት ከአህመድ ቢሮ ነው። ለእኔ ድምፅ መሆን ይፈልጋለሁ። እኔ እየሞትኩ ነው። በእናታችሁ በህይወቴ ድረሱልኝ፣ በህይወቴ ድረሱልኝ በእናታችሁ። እኔ እየሞትኩ ነው። ማዳሜ እያገደለች ነው። እኔ እየሞትኩ ነው። ለእኔ በህይወት ድረሱልኝ። እንግዲህ በቆሻሻ ነው የምጥለው እያለች ማዳሜ ዛሬ ያው አካላቴ ሁሉ የለም። እኔ ያው ለመከላከልም ካሜራ አለ በቤቱ እሱ ይቀርጻል። በእኔ ወንጀል ይመጣብኛል ብዬ ምንም እሷን አልነካሁትም። እኔን ያው እየመጣች ነው ዛሬ። እኔን በጣም ነው እየገደለች ነው ያለሁት። በስቃይ ነው ያለሁት። በእናታችሁ ድረሱልኝ። የኢትዮጵያ ቢሮ ወደዚህ ቢሮ እንደሚደወል አርጉልኝ፣ አርጉልኝ። ሞት ጉኝኔ ጀልቀበረት ኦቦሌቲ የተናፊ ፈካቱ አከሲ ተሰገሌን ኢሲ ሂን አገሃምኒ ተረቢን ቆፍቲ ቁበ ቀቡ ረቢ ሁንደ ሳኔት ይረክና ከይሳሳን ሀባሱ ኢሲ ፊ ፈካታ ኢሲ ሁንዳዩ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኦቦሌየንቲ የወያ ጅርጅርቶ ኢልማ ኦሮሞዳ ኢሲን ኬሳፉ ወርቂ ወንቲዬ ኢማሞቼ መነ መዳሚ አቦ በርቤ ኢሲን ጀቹን በርቤ ወረ ኦሶ ዱኩብሰቱ ኦብሱዳ በርቤ ኦሶ ዱኩም ኢሲን ጅሩ ወረ ኦብሱዳ በርቤ ኦሶ ቤል ኢሲን ጅሩ ወረ ኦብሱዳ በር ኢሲን ኩን ጀቹዳ ኦሶ ጅሬኝ ኢሲን ሀዳው ጅሬኝ መነ ነማ ጅራቹን መነ ነማ ጅራቹ ሀጌን ኡልፋቱ ከጅራቴ ቁበ ቀባ ጀቹዳ ኦዶ ሀዳ አከሲ ደበርሲተ ኦብሲተን አኖማ ሂንጀዱ ሰዓት ያኑ ቪዲዮ ተን ተራባ ጅሩ ሐልከን ረቢ ኢን ሐልከን ይጉያ ወንጀል ጅጅሩ ኢን ኢፋፊ ዱከነ ወዲቲ ወንጀል ጅጅሩ ኢኒ ቢሻነ ራኑ ኡሜኩን ኢኒ ቢሻነ ራኑ ኡሜኩን ጀቹዳ ኢኒ ደንዲቲ ሁንዳ ሀርካ ቀቡ ኢኒ ገሄ ሁንዳ አከበር ባዴ ጎዱ አቦ ረቢን ገሄኑን ጀዴ ጅሬኝ መብየነማ ከነ የላ ረቢኑ ሀባሱ ወላሂ ረቢኑ ተሃበዲሱ ኑሊ አከነማት ጅራቸው በርባና ወላ ረቢኑ ተሃበዲሱ ረኪኑ የነማ ከነ ረዱበቹን ረኪኑ ጅውለቴ መዳሚ ከነ አርጉት ወላሂ ከላስ ሲዱኩብሰ ወላሂ ሲዱኩብሰ ጀቹን ከላስ ከሰከቱ ሲመንዳውሱ ለሚ ከለ ተውባቴ ጀቹዳ ረቢኒ አከፈደ ደለጋ ኑሊ ገሄኑና ጀድ ወላሂ ኑሊ አከነማት ሚ አከዱበርቲ ነማት ቡልቲ ከነ ከይስ ቡልቲ ቀቡ كابولتي هن كمنا كابولتي جارتوت بروم سخيس جرينيا كيس ورا جرينيا جرات ربنا وعداس ولا عمري انتو قواعدو دا بربي ونمقوبا نو في اللي أرجنا يروتو كتوك عبدينا كتاجيس جرينيا ما نويو وقا ربي يروتو كتوك جيت جرينيا ما الدنيا تنو عبدينا كتاجيس اندي جرينيا حاجة بسير جرات لوف قوة داوان جد ويتونا لوف والله حقيقة جيتو أنا فيك يرا جيتونا الحمد لله هن الركيس اللي هنجرو وصو مهركا نيو وصو مفياك وصو ون هنو متويو akka an barbaadillee sannaaga hubaatu hanga qoodaka haga rabbinaaf qooda sa argadhee jiraataa jiru alhamdulillah. Isuma kanarra abdii hutadha yeroo tokko tokko jechuudha. Inni an jireenyuma kamiidhaaf akkana gubadha biyya namaatiin naan jetti qalbiin. Gaafa murteessee keessaa deeme jedhu jira kalaas. Gaafa murteessee kalaas yeroo akkanaatti biyyuma namaa tana gadhiisee gala kalaas nagaha jedhee jiru dhuf. Yeroo sanii jechuudha miiraa yoo murteessite yoo tasgabboofte moo waa baay'ee si dhagama. Waba eegana si eega wani godhan hinjiru hundumaafuu iyyuu ani wani isin jechuu barbaadu ijoolleen teenya mana madaamii keessa jirtan waa lama irraa waa sadii irratti obsina mana madaamii keessatti obsa godhadhaa
obsa godhadha. Garuu waa sadii irratti obsa dantama xiqqishuma yeroo ta'e hin kennina. Dhugaa isiniin jedha. Tokkoffaa irratti mal isin dalagaa jirtan yoo nyaanni hin jiraanne yoo hirribni hin jiraanne obsa ittiin kennina. Baa achi keessa fayyaa keetu si caala taanaan. Lammaffaa irratti yoo fayyaan gama fayyaa kan keetidha. Dhukkubni wayii keessaaf ijoolleen kenna shamarranii dhukkuba keessoo dhukkuba hormaataa waa baay'ee jira waa'ee shamarranii kun jechuudha. Wanni si himachuu qaanfattanii irraa dubbachuu qaanfatta waa baay'ee jira wal beenna. Wanni akkasii wanni silaa haaroftu biyya namaa kana dhufte sitti dhagahamu jiraate. Garaa qaama hormaataa keetiin haa ta'u, garaa keessa haa ta'u, kalee kee haa ta'u, onnee kee haa ta'u, wanni addaa wayii wanni kasii uumameetiin si dhukkubaa jiraatu ta'e kasii fi rabbii walirraa beekta yoo ta'e obsa ittiin kennin. Maalidhaafi wanni ati dalagaa jirtu suni waa sayyaalamuudhaafi kiniina torbee takkatti siif hin geettu jechuudha. Rabbii fayyaan oole kana nu quba hin qabnu. Namni yeroo amma qilleessa bitatee jiraataa jirra. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin nurraa hin fudhatin. Lama sadaffaa irratti obsitanii dhoksitanii wal gorsitanii akkuma dalagattanii sanittuuyyuu ifaajee keessa yoo ji'a isinii hin kennine obsa ittiin kennina. Yeroo ittiin kennina. Ana amma fakkeenyaadhaaf alhamdulillah dalagaan natti hin baay'atu. Garuu mindaan kan koo ji'aan naaf hin kenna. Wallahi ji'aan naaf hin kennan. Namnu wal adda. Anam alhamdulillah osoo mana kana hagana taa'ee isinin jedhee isinii hime intii kana hundammoo jettan ani isinitti himu garuu gaafa as keessaa bahe himu ammaaf aynuma taa'u. Kanaaf wal beenna harki isaanii irra guddadhe na beekan. Kanaaf irra las jedha gaafa naa kenna ammoo waan kiyyanuma naa kenna alhamdulillah. Haga tursiisanillee tursiisnaaniin waan keessa waluma qabanii naa kennan na hin dhoowwatan jechuu barbaadeeti. Kanumaayyuu kanumarrattuuyyuu yaa rabbii keenatti hin jijjiirin jedhe rabbii kiyyarra akka dhadha'an. Maalidhaafi haati ormaa namni ormaa ormuma waan ta'eef. Isi ijoolleen keenya afaan hin beekne anuu maanguddoome wallaahi mana kana keessa guddadhan na amanu baadha. Haqiiqaan jirtu ani mana amma jiru kan jechuun mana kana keessatti waa baay'ee argellee waa baay'ee obsellee waa baay'ee na mudatillee garuu mana kana keessa umriin kiyya guddatee nama yaadaa ta'e bilchaadhe an dhufii kiyyarraa jechuudha. Kana jechuun haati ormaa gaafa sikkaate quba sin qabdu jechuu barbaadeeti. Akka ijoollee isaaniitti guddadhe jechuun ijoolleen isaanii qixxee waliin guddadhe. An gaafa as mana kana dhufu waan reeffa takka wala waan reeffa jechuun waan duutuu takka jechuudha. Qacaacaa takka jechuun mana kana keessatti waa baay'ee arge jechuu barbaadeeti. Kanaaf isin warri amma haarawa dhuftan ka afaan hin beekne ka akkaataa jireenyaa hin beekne kanaaf obsa ittiin kennina uummata arabaatitti waa sanii kanarratti fayyaa keetirratti nyaata keetirratti mindaa keetirratti obsa ittiin kennina. Amma alhamdulillahi manni an jiru kunuu fi manni biraa garagara. Maaliif manni kun mana duriiti alhamdulillah. Garuu warri amma dhufe jechuudha warra mixaa itti naqan jechuu beerra araba ijoolleen reefa heerumti bultii qabattu jechuudha. Warra lalka guggubattuun tunniin ijoollee teena guggubdeef ta'aa jirti jechuudha. Kanaaf haga isaa harkaa isinitti haffisanii ufitti eegina. Inni biraa ammoo yoo sagaleen tiyatu isin bira geette billaa aleekum araba biratti hin boo'ina. Araba bira gaafa bootte akka isii sirra fincaantu beeki. Dantaa ittiin kennini jala dhaabbadhu. Khalaas yoo harkaa si dhufte harkaan qabadhu jalawwan isin teettee si tumtuuf hin jirtu jechuudha. Maaliidhaaf arabni yoo ati ija itti kennite jechuudha. Yoo ati ija itti kennite jalaa gaccabsite takka wajjin kolfite takka ammoo jechuudha. Yoo isa waa si godhan deebisuu baattee bootte wallaahi sirruma fincaanuuf taati jarri jechuudha. Kanaaf ufi hin dagatinaa habiibochee kiyyaa waan sadiin kanarratti akka obsa hin godhanne. Heesiniin jechuu barbaada. Maaliif ani dura osoo namni akka amma namni miidiyaa jiru miidiyaa nama gorsu jiraate yeroo duraanii warra afaan Oromootiin gorsuu miti warra Amaariffaan gorsuu hin jiru zabanaan dhufetti jechuudha. Kanaaf ijoollee teenya walirraa waa hoohaawwan waan faayidaa qabu haa dhageeffannu. Tarii gorsaan si gorsu kun si fayyaduu danda'a. Deemtee waan biraa dhageeffachuu irra gorsatii tiyatan dhageeffatte waan takka qabxii takka yoo keessa argattee itti fayyadamte
isis fayyada asin jechuu barbaade habiibtii tiyya hunda keessanuu rabbiin hunda keenya rabbiin gola namaa keessa rabbi nu haa baasu khalaas isa jedhasan jechuu haga funyaanii osii dhufe gaaf ol deebistu meetu jechuudha kanaafi rabbiin rakkina keessaa nu haa baasu biyya teenya rabbii hiyyummaa sana irraa fuudhe aboo rabbiin badhinna biyya keenya nu haa dachaasu gaafa qaata qaxaramna qaata namaaf ergamna aboo amma nama ergachuu rabbi nu haa fedhu indoom nama ergaansaa jiraayyuu yaa rabbi yooma qoynu akka namaa kanatti nu badhatte fataa firraa jenna yaa rabbi yaa Allah